Ashama harka fuunaa akkam jirtu uummata qashtii waa'ee kana moodisa wayitti dibeetanii yoo faayidaa qabaate isinitti hima yerootti aanutti akkam jirtu uummata qashtii jirtu jirra ani nagaa kooti galata rabbii isinis bakka jirtanitti nagaa rabbii isin duukaa ta'u hadda maaliif akka adda gara maala wayi tokko isinitti himuu dhufe innis maalidha ijoollee baay'een keessan tiktokii irratti na gaafataniitu fiilookiitiif maal akka fayyadamu sababin isaas filtarii malees yuutuubii irratti na argitu kun amma fuulli koo kun filtarii maleedha filtarii waa tokko iyyuu hin qabu kaameramuun gosa normaalidha jechuudha filtarii wayii hin qabu so maalii fayyadamtaa yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf fuulli koo baay'isee waan addaa hin qabu waan gugurraacha akkasii hin qabu darbee wanti fayyadamu immoo waan baay'ee guddaa yookiin waan baay'ee akka abbadamu miti kan fayyadamu yeroo baay'ee kanadha gidduu kana sooshaal miidiyaa irratti ijoollee hedduun hojjetaatii turan garuu filtariidhaan malee inni qulqulleessuu jedhanii ijoolleen koomentii jalatti immoo baay'isanii dubbataa turani kanaaf ani dhugaa dubbachuuf nan fayyadama baay'ees faayidaa qaba yeroo isin dibattanii daqiiqaa muraasaaf turtan inni gogaa sanaan booddee ni kaastu kunis maalidha as keessa kan jiru killee yookiin hanqaaquu isa adii isa bishaan isaa jechuudha isa sana keessaa fuutanii askaalii isa jedhamu sana keessaa fuutanii isa bishaan isaa qofaadha kun jechuudha isaa fi tokko immoo nishaa yookiin immoo daakuu boqqolloo isa jedhan nishaaf daakuu boqqolloo isaa akka jarri wal argan hin beeku garuu daakuu boqqolloo jedhee irratti barreeffamee jira kanaaf isa waliin maktu jechuudha hanqaaquu tokkoof ishii kana fallaana tokko itti dabaltu sanaan booddee waliin gaafa rukuttanuu akkas ta'e akka kireemii wayii ta'a akkuma argaa jirtan akkas akka kireemii wayii gaafa ta'u sirriitti waliin makanii sanaan booddee fuula keessan itti dibattu jechuudha erga dibattanii booddee tishuu yookiin immoo sooftii ofirratti laxxaftu akkamittiin akka ta'e amma isinitti agarsiisaa waan fuula koo amma fuulli koo qulqulluu fakkaata garuu waa inni narraa kaasu walumaan ilaalla jechuudha amma xumura viidiyoo kanatti na faana tura turtii gaarii amma inni dibadhutti sirba sinii banu okay na dibachuudhaaf immoo waan akkasii qabaattanii gaariidha waan akka ittiin dibatanii jechuudha fallaan hin dibu silaatu okay sirba sinii bana yoo sirriitti dibdanii irra deddeebitanii tishuu yookiin sooftiin sirriitti nu laxxafama jechuudha maxxansama yookiin laxxanfama amma akkasitti iddoo hundayyuu waliin gaheetii jira sanaan booddee al tokko dhaaba galaanaa gaaromsaam soorii al tokko daqiiqaa tokko sooftii fudhanneeti jechuudha akkas gargar baasna gargar baastanus baasuu baattanis gaariidha garuu haala kanaan sirriitti laxxafama yookiin sirriitti maxxansama yaada isa jedhuufi malee amma akkasitti kuttadheetii jira irra deebi'ee irratti maxxansa jechuudha maal fakkaata fuulli kiyya yaa'ini turra finiin dura yookiin tushaa horiin galiniin dura akkasitti hojjetattanii deeqama barbaadan yookiin amma isin irratti gogutti eeguun ni dandeessu jechuudha waan amma kana hunda yeroo fixu miti tokko maal jette seetan daqiiqaa 45 fixuu naasa'inii turaa jette
An daqiiqaa 45 ituu hin turin ituu naasa'in turraan addunyaa irratti waan addaatu uumame jechuudha. Sababiin isaas daqiiqaa 45 ituu naasa'in turuu hin danda'u. Dhiifamaa wajjin jechuudha. Amma iddoo hunda walii ga'eetii jira. Amma sirra deebi'ee gatiin itti maxxansuuf sooftii isee kana xinnoo ishee itti deddeebi'a jechuudha. Wallaahi waan mataan na rukutame fakkaata. Namni tokko akkasitti na arge yookiin maraatteetti yookiin abbaa warraa isheetu fuula ishee baddalee malee waan biraan jedhan guys. Yookiin immoo machooftee mataadhaan kuftee jedhu. Ammas xiqqoo irra deebi'a jechuudha. Daddafee itti hin qoolin. Ammas akkuma silaa. Kun booddee kaasuudhaaf naa ta'a waan ta'eef akkasittiin haafu. Nattee nanatamee fi nan booji'e booji'amee fi wanti biraa waan inni fuulaaf fayyadamu asumaanis gaaffii keessaniif isinii deebisa. Jira kan fuulaa tokko gurraachi jechuudha. Beektu hedduun keessanii ijoollee hedduutu itti fayyadamu. Akkasitti yaada garuu. Yaa fuulaaf bareedaadha waan ta'eef yeroo fuula keessan qulqulleessitan inni baay'ee gaariidha. Suuraa isaa isiniif hin kaa'a. Isa fa'aa darbee nan fayyadama. Yoo isinii danda'ame qulqullina fuula keessaniitii fi saamunaa argitaniitu dhiqachuu baattanii bareedaadha. Amma akkasittiin waan mataadhaan garagalli fakkaanne. Egaan amma yeroo itti ofirraa kaasu gogeetii jira akkuma argitan gogee jira. Akkuma argaa jirtanii waan gugurraacha kan argaa jirtu miti akkanatti narraa baasee ilaala. Yaalaati faayidaa isaallee seen argitu jedheeti yaala. Dhiqadhee dhufeera. Namni tokko hin jiru. Wow. Isinis yaaltanii yaada keessan akkasiin naaf kennitan abdiin qaba. Kun fiigaa filtarii maleedha. Baay'isee nara fuula koo akkanitti bareechee ilaala dhugaa rabbi. Guyyaa 2-3 turre deddeebitanii akkasitti gootanii fuulli keessan qulqulluu waa tokkoyyuu waan hin barbaanne waan bira. Amma akkasittiin dhiisnu waan kana dibanna. Kun normaal zayitii abaayisa jechuun kan fuulaa jedhame gurgurama malee kun wannoodha. Zayitii suma maal jedhama? Olive oil isa jedhan kana. Waan biraan qabu. Waan irraa baasee isinitti agarsiiseetii jira. Waan biraa hin jiru jechuudha akkuma argaa jirtan kun. Kana fakkaatti
ergan dibadhee xumuree booddee jechuudha. Inni nama dibadhe immoo normaal zayitii garuu zayitii fuulaadhaanii gurguruun ni zayituunidha yookiin olive oiliidha. Amaarinyaa qara biraan qabu wallaahi jechuun gara ergan bitee booddeen arganiidha. Soosinis olive oilii mana keessan keessa jiru dibachuu dandeessu jechuudha. Erga akkasumaan akkasii dibattanii kaatanii booddee fuula keessaniif na fayyadattanii erga xumurtanii booddee soodhuma irratti akkas godhaatii dibadhaa. Fuula qashtii ajaa'ibaa burtukaanii fakkaatu. Egaa uummata qashtii dhumni isaa kana fakkaata. Akka isin yaaltan illee abdiin qaba. Yaala uumaan taatan waan biraa miti hanqaaquudhaa fi maaloodha. Daakuu fi nishaadha yookiin corn flour jennu kanadha. Wanti biraa hin qabu. Waliin makaatii akkanaan dibadhaatii yaala fuula keessan sirriitti ni qulqulleessa. Yaaluun gaariidha dheetii yaada. Egaan uummata qashtii amma yoona waan na duukaa turtaniif hedduun siin galateeffadha. Yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessaa. Amma yoonaatti waan na duukaa turtaniif galatooma. Nagaadhaan oolaa nagaatti bulaa beeku garuu subscribe gochuu hin dagatinaa YouTube kiyya.